Hariiroo dhaabbilee daldalaa biyya keessaa falaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjechuun barbaachisaadha jedhe manni maree daldalaa fi seektaraalee Itoophiyaa. Fooramiin biizineesii Itiyoo Beelaaruus manni maree daldalaa fi seektaraalee Itoophiyaa fi manni maree daldalaa fi seektaraalee Oromiyaa waloon qopheessan guyyaa har'aa Finfinneetti gaggeeffameera. Pirezidaantiin itti aanaan mana maree daldalaa fi seektaraalee Itoophiyaa Dr. Aynaalam Abbaayinee yeroo kana oomishaalee biyya keessatti oomishaman gabaa alaan ga'uuf sharafa alaa guddisuuf hojjetamaa jira jedhani. Haaluma kanaan hariiroo dhaabbilee daldala biyya keessaa fi dhaabbilee daldalaa biyyoota alaa cimsuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Fooramichaan dhaabbileen Beelaaruus dameewwan qonnaa, teekinooloojii, awutoomotiivii fi kanneen biroo irratti bobbaan dhaabbilee Itoophiyaa waliin haala tumsaan hojjechuu danda'an irratti mari'achuun eerameera. Barreessaa olaanaan mana maree daldalaa fi seektaraalee Oromiyaa obbo Ismaa'il Yaasin gama isaaniin naannichatti abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaa dameewwan garagaraan bobba'aniif deeggarsi taasifamaa jira jedhan. Hariiroo gama maraa dhaabbilee daldalaa cimsuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jiraachuus faanaa diijitaaliif ibsaniiru. Afrikaatti tarsiimoo hubannoo namtolchee fi xiyyeeffannoon kennamuu qaba Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Dr. Geediyoon Ximootiyoos Afrikaatti ijaarsa tarsiimoo hubannoo namtolcheef xiyyeeffannoon kennamuu qaba jedhan. Walga'iin ministeerota mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa dhimmoota hubannoo namtolchee bulchiinsaa fi tasgabbii irratti xiyyeeffate gama marsariitiin gaggeeffameera. Dr. Geediyoon Ximootiyoos yeroo kana ergaa dabarsaniin gamtichatti garee gorsituu hubannoo namtolchee nageenyaa fi tasgabbii hundeessuun barbaachisaadha jedhani. Hubannoon namtolchee sadarkaa idil addunyaatti dhimmoota bulchiinsaa, misooma dinagdee fi nageenyaa saffisaan jijjiiraa jiraachuu Afrikaafis carraawwan gaarii fi yaaddowwan qabatee dhufuu eeraniiru. Walitti bu'iinsa dursanii ittisuu fi akeekkachiisa duraa hojiirra oolchuuf tattaaffiiwwan jaarsummaa deeggaruu fi sirnoota bulchiinsaa ardichaa fooyyessuuf gahee olaanaa akka qabaatu ibsaniiru. Muuxannoo mootummaanii fi dhaabbileen adeemsa kenniinsa murtoo bulchiinsa uummataa sirna nageenyaa fi karoora dinagdee keessatti hubannoo namtolchee fayyadamuuf qaban dabalaa dhufuus kaasaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hubannoo namtolchee fi fayyaa dijitaalaan shaampiyoonaa gamtaa Afrikaa ta'uun muudamuu yaadachiisuun kunis kutannoo ajandaa dijitaalaa cimsuuf qaban kan mirkaneessu ta'uu eeraniiru. Gamtichatti ergamaan dhaabbii Itoophiyaa Ambaasaadar Hiruut Zammanaa gama isaaniin tarsiimoo hubannoo namtolchee gara hojiitti hiikuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa ni mul'isa. ኢራን መርከቦች በኦማን የባህር ክልል በኩል ያለምንም ትንኮሳ እንዲያልፉ ፈቃደኛ መሆኗን ገለጸች። በመካከለኛው ምስራቅ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ለማርገብ በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ባሉበት ወቅት ኢራን መርከቦች በኦማን የባህር ክልል በኩል ያለምንም ትንኮሳ እንዲያልፉ የሚያስችል የሰላም ሐሳብ ለአሜሪካ ማቅረቧ ተሰምቷል። ይህ ስምምነት ተግባራዊ የሚሆነው ግን ዋሽንግተን የቴህራንን ጥያቄዎች ተቀብላ ጦርነቱ ዳግም እንደማይንቀሳቀስ ዋስትና ከሰጣች ብቻ እንደሆነ የኢራን ምንጮች ገልጸዋል። በአሜሪካ እስራኤልና በኢራን መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ዓለም ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ማስተጓገልን የፈጠረ ሲሆን ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በመቶዎች የሚቆጠሩ የነዳጅ ጫኝ መርከቦችና ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ መርከቦች በባህር ሰላጤው ውስጥ ታግተው ይገኛሉ። ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ለሁለት ሳምንታት የሚቆይ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጦርነቱ ሊያበቃ መቅረቡን እየገለጹ ይገኛሉ። ኢራን በኦማን በኩል ባለው የባህር ወሽመጥ የጠመደቻቸውን ፈንጆች ስለማንሳታና ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ያላቸው መርከቦች እንዲያልፉ ለመፍቀዷ እስካሁን ግልጽ መረጃ አለመስጠቷንም ሮይተርስ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት የባህር ላይ ድርጅት መርከቦች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርገውን ማንኛውንም ጥረት እንደሚደግፉ ገለጹ።